saduf dachi ummata keenyaati bar badii ummata keenyaatiin ijoolleen isaanii dhufte asitti bartii bar xiqqoo takka dantaa ummata keenyaan qaban qaaniin tanaa gadi ni jirti namni ummata fi dachirraa kaasee dachi san gurgurate namni sammuun isaa nagaa akkamitti jiraachuu danda'a faamilii jirtu cufaa dirree aditti naqanii ijoolleen fiicharan qabdu jaarsaa jaartiin waa takkallee hiyyummaa wasanarra hin qabne geessaniimi jarri kun jara badii malee waa takkallee hin qabne jechuu barbaadeeti tana maaltu na aarsiseeta nuutu sirna federaalizim eega jechuun nama keenya sossobu ummata keenya kana akka ijoolleen laalanii bar isaan ijoolleen dhugaa dubbachuuf ijoolleen tagalgalaa ganama ummata numa sossobu ummata namni liidara ta'u sacrifice godheeti karaa kamiin rakkoo ummataa furraa akkamitti ummata zarafnaa akkamitti ummata ajjeefnaa akkamitti ummata hiinaa yaanni isaanii kanaa barbadii malee waa takkallee hin qaban jechuu barbaadeeti dhiifama dubbiyoon hin heddummeesse. Lakkee bareeda Profesar Muhammad Hassan jechoota keessan keessa dalagaan Itoophiyaa lola qofa kan jedhudha. Kan naannoo Finfinneetti gaafa naannoo Finfinneen ture ammanas deebi'utti duraanillee warri lafa isaanirraa buqqaan qonnaan bultoonni zabanyaa akkasiin jetta waardiyyaa ta'anii tajaajilaa turani yeroo ammaa kana isumaayyuu sababa afaan Oromoo dubbataniif dhabaata akka jiranidha kan dubbatamaa jiru mee sa'aatiin keenya dhumaa jira gabaaba dhumatti dhuma irratti waa tokko haa jennu yeroo Oromiyaan haa diigamtu jedhanii keessattuu warri sirna Minilik faarsanii kana bira darbee immoo 4 kiiloodha yeroo qallabni kennamuu fi miidiyaan tokko aktivistoonni tokko 4 kiiloodha qallabni kennamaa fi achi gadi ba'anii Oromiyaan haa diigamtu jedhanii maqaa Oromoos yeroo balleessan keessuma darbanii warruma OPDOtu pirezidaantiin faa sa'aatii 24 keessatti aangoo gallakkisuutu irra jiraata yeroo jedhaniin yeroo aggaammin akkanaa irratti godhamu isaanis callisuun isaanii kun maalirraa ka'uudhaan isinitti fakkaata? Callisuun isaanii sodarraa bar biltsiginnaan Amaaraa biyya qabattee jirte 4 kiiloo isaanii bar ka ajaju Abiyyi ni ajajanii bar kanuma dhugaatiin sinjaa Abiyyi ni ajajanii bar ni sodaata waan isaan jedhan malee waa takkallee hin godhan. Tana jecha akkama dubbiin deemtutti karma badii deemuu malee wanni biraa takkallee ni jirti really natti hin fakkaatu. Garuu Profesar maaliif Oromiyaa diiguu irratti aggaammatu warri sanittiin sii dhufuu barbaada gurbaan Taamiraat Nagaraa jedhaniin tokko afaanii baafatee an hin dhagahu waan isaaniiti yeroo takka dingatuma maal jeeseet Oromia is the sickness of Ethiopia. Oromiyaan dhukkuba Itoophiyaati. Tanaa jecha bakka kudhanitti addaan diigamuu qabdi. Namtichi kun nama Abiyyi harka 100 gargaaru. Garte yogguu fedhe Abiyyi xiqqoo maddii deema malee nama waan Abiyyi jechuu barbaadu sagalee isaa tahee jiru. Warri biltsiginnaan Oromiyaa diiguuf eega muratan turan har'aa miti obboleessa kiyya dhugumaan sinjaa beeyta gaafa dura Abiyyi Bahardaar dhaqe gaafa inni dura Goondar dhaqe karaa dhoysaatiin kan irra wal tahan waa lama takka Oromiyaan akka diigamtu talamaddii sabboonummaa Oromoo akka cabsu wa'ada seeneef isaaniif lafaa kaaseen jiru madda dhugarraa hin sii hima obboleessa kiyya waan hin dhagahe bar wanni tun cuftinuu guyyaa tokko gabbahuuf teessi tanaa jecha laal Oromiyaa diiguu ta duraan muramte itti jiran biltsiginnaanis kan dhaabbatteef tan parpasni bilaa hin jiru odoo sirna federaalizim yaadanii waan akka biltsiginnaa waan afaan tokko aadaa tokko namummaa tokko alaabaa takka saniihu alaabaa cabinsa ummata keenyaa reflect gootu deebisanii ummata keenyarra kaa'u namni odoo biyyaa yaade sirni federaalizim odoo ni jiraata jaani namni wal mari'atee illiitiin adda addaa paartiin adda addaa walit dhufanii baandiraa akkamiin nuu taha jedhanii mari'atanii wanta godhuu danda'anii bar
yoggoyyu liidaroota ka furmaata kana kennu dirqiin ta dur ta ummanni keenya irratti cabe akka haareetti isinirra wanta goona ummanni keenya ni fudhatanii hangama kiyyaannatti hin fakkaatu ummanni tokko gabrummaa hin fudhatu ummanni keenya gabrummaa jala amata 140 ture yeroo dheeraaf gabrummaa jala jira qabsoo godheeti jijjiirama dhufe kana fide jijjiirama san akkumaan gaaf tokko siin jeeti cululleetu Abiy Ahmed culullee bada isaatu fudhate waa balleessuu takkaga waa jaaruun dandahu inni dandahiis hin qabu narra laalin malee akka laalcha kiyyaa beek OMN kun hin laalu Abiy Ahmed nama sammuun isaa dalaydunatti hin fakkaatu akka inni depression qabu harka 100 nin beeka depression cima depression jechuun afaan keenyatti nama rakkoo sammuu qabu yoggayyuu miti gizee takka nama kaati gizee takka yogguutti kaatu nama isaa wajji hojjechaa ture halkan duudaa odoon hirriba rafne ka'ee booda biiroo dhufa jedhanii bara obboleessa kiyya guyyaa lama fa'aa walitti dhaabee hirraf qoricha kennanii fi bar saayikaataristii biyya Ameerikaa irraa achi dheechu nama maqaa an beekuu jira bara obboleessa kiyya wahuma dhugaatiin siin ja'a bara tun waan dirree bahee jiru nama kanaatu hegeree ummata keenya sabboonummaa oromootiin cabsa jedhee nama 50 keessa dubbateemi laal nama san keessa tokko Jooharii achi ture namni 50 keessa namni 49 ta'anii yogguu caqasan Joohar lafaa ka'eeti cabsuun dandeessu namni ummataan cabsa juu ifiif caba jedhee dubbatee ture bara obboleessa kiyya Joohar irraan dhageenye nama yogguu san keessa ture irraa hin dhagahe Joohar hanqaan dur kabajuu daraniin kabajuu eegas booda maaliif ilmi namaa namuu ni du'a namni tokkolleen kaafu hin jiru bar dhugaa dubbatanii waan ummataa dubbatanii waan ummataa gaarii ta'a waan ummataa faayidaa ta'a dubbatanii wanni feeta haa dhuftu tanaaf maantana inni hidhaa keessa jira maaliif ummata keenya sossoosu danda'a alaa alatti namni ni dhagaha Joohar ilma namaati liidara malaayikaa miti akkuma ilma namatti ammoo jaalala ummata keenyaa qabaa dantaa ummata keenyaa qabaa sirni federaalizim malee biyya san akka jiraachuu hin dandeenya harka 100 beeka waan dirree bahee jiru hegereen odoo biyya san illee yaadanii bar siifin gabaabsa laal odoo Itoophiyaaf biyya Itoophiyaa yogguu Itoophiyaa jaan Abiyyi ni boohaa jaanii bar tun diraamaa isaati Itoophiyaa yogguu jaan namni maaliif booha yoo rakkoon achi jiraatte malee guddaan takka garte sila kan godhuu qaban sirna federaalizim san jiraachisu maal jeenaan jee obboleessa kiyya yoo sirna federaalizim akkamatti deeman kanatti diigan biitti sun ni diigamte laalcha kiyya biitti sun ni diigamte jiraachumaa hin dandeessu Tigraayin waan dhume sun tatti aantu tamii ni laallakka isin taatu. Hayyee Profesar Muhammad egaa yeroon keenya nu murteessu fi gara fixootti deemna akkuma isin jettani kana aktivistoonni 4 kiiloodha qallamni kennamuuf akkasumas miidiyaa akka isaati kanachi deeggaramu waan inni Oromiyaaf Oromoo irratti lallabaa jiranii beekna gara fuulduraatti bal'inaan itti deebina ayyaana irreechaa irratti alaabaa Oromoon barbaadu qabachuu akka dhoowwanii fi yeroo ammaa kana ammoo abbaan waan barbaadee qabatee bahaa akka jiru sababa covidiiti jedhamee kan ture yeroo irreecha yeroo ammaa kana namni miliyoona lakkaa'amu ayyaana barbaade irratti akka barbaadetti hirmaachaa akka jirudha kan mul'atu. Mee daqiiqa tokko lamatti Profesar Muhammad Jawaar Muhammad faa Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaatti rakkatanii rakkisamaati jiru. Mee Jawaar fa'aa jimaata dhufu gara mana murtiitti dhiyaatu yeroo amma Jawaar akkanatti qabsoo kana siin ga'ee mana hidhaatti dararamaata jira. Mee sin akka nama tokkotti gabaabsati Jawaar akkamitti yaadattu yeroo ammaa kana? Tun hedduu gaarii ta Jawaar siifin itti deebi'a san dura ummanni kiristaanaa ayyaana isaanii akka gaarii godhanii kabajachuun isaanii hedduu nama gammachiisa.
haqa qaban kabajachuun akkuma isaan haqa qaban ummanni biraatis haqa qaba. Aadaa isaanii, ayyaana isaanii kabajachuun kanan barre kana baruu qaban. Tanuma isaanii qofa fudhachuu kabiraa kabajamuun qabu jechuu. Bar Itoophiyaa malee biitti akkasii sun hin jirtu. Biyya walqixxummaan ummataa jirtu keessatti aadaan ummata cufaatuu ni kabajamti. Akka ummanni fedhutti Itoophiyaa keessatti aadaa saba tokkoo qofaa kabajamaa sun naman deemsiftuu gaarii miti. Gaafiite Jawhar akkamiin ilaalta? Jawhar nama young, nama potentiaala qabu, nama intelligent, nama really sammuun isaa nama sammuun dalaydu, nama dafee arku lafaa kaasee hin jiru. Boordii OMN keessaan ture. San duraas niin arka ture. Wajji haasawinaa nama faxina garte akka ilma namatti dadhabbiin an qabu tanati qabdu kan namni biraa qabu ilma namaati dadhabbi sunta biraat ammoo akka politishaanitti akkaan nama liidaroota keenya keessaa nama rakkoon Oromoo galtuuf ummanni Oromoo abbaa biyyaa tahee akka jiraatu akka inni fedhu harka 100 ittiin amananiin beekaas garte ummanni keenya sirna federaalizim jala buluu qaba je'ee nama harka 100 itti amanu san qofa kan hin tahin sirna federalizimiin biitti Itoophiyaa namni wal dandahee wajji jiraachuu qaba jee ka amanu. Maal jechuu barbaadeet laali yaadni kun amma nama sammuu qabuuf yaada silaa barbaadanii nama gorsaa tahee jara har'aan tana silxaan irra jiru jarana wasanarraa baatan karaan irra deemtan likki miti kara deebi'aa jee ka gorsuu bar. Tanaafi reefu deddeebise Itoophiyaan nama waa beeku ni nyaatti waan amma eegalamee miti bar. Abiifaan wahuma duraan ture wama dur tried taate waan dhugaa taate deddeebisaa itti jiran badiisan. Nama akka Baqqalaa Garbaafa, nama akka Abdiifa, nama akka Koloneel Gammachuu Ayyaana nama san fakkaatu Rabbii Rasuulii meelaala obboleessi kiyya nama akka Koloneel Gammachuu san ka umrii isaa qabsoota na keessa fixe warra isaa ilmaan isaa dhiise kan Abiy mana hidhaatii fuudhee paalaasa fide waan ati feete cufaahu siifiin godha jeeni allakkii waniin an fedhu karuma dhaaba kiyyaatiin karaa abaa'ootiin waanin dandahu ummata Oromootiifis ummata Itoophiyaatiin ifin godha kaju nama san mana hidhaa keessa tortorsuun qaaniin tanaa gadii ni jirti Abiyyiif Rabbii jee nama sila biyya san jaaruu dandahu Oromiyaan sibiila taate akka jiraatu warra godhuu dandahu beeyta mana hidhatti ugguree if undermine godhee har'aan tana nafxanyaan itti taphatti bar boru ganamaas ka isa balleessu isaanuma maal jeenaan jee har'a inni humna qaba ummata kan danda'u hidhee kaanni ajjeesisa galgalaa ganama ammoo tun akkanatti hin haftu haalli ni jijjiirama garte tanaa jecha keessaahu hegeree ummata balleessina jedhanii lafaa ka'uun really waan badi sabboonummaa Oromootiin cabse amma ja ummata tokko niin diigan jettu hin dandahamtu bar. Har'aan tana lolli Tigraay keessatti moonee fixanne jedhan akkas haalli eenyu beek maaliif ummanni Tigraay har'aan tana dhuma namtichi kun odoo fayyaa qabaate tana cufaahu avoid godhu bar meeshaa Isaayyaas Afwerqii tahee bar laal siifiin gabaabsa waan dhugaa guyyaa dura Asmaratti Abiyyii fi Isaayyaas wal arkan Abiy nagaya buufna jennaanin nagaya dura waa takka tahuu qabdi je'een Isaayyaas maal wanni sun wayyaaneen dhabamuu qabdi garte maal jechu Abiyyi afaanii baafateeti gaafa paarlaamaa dubbatu gaafa viktirii jiru amal lamatti qophaa'uu turree ja'a lola kana dhageesseemi garte har'aa miti kan eegale bar meeshaa Isaayyaas tahe ammaan tana meeshaa biltsiginnaa Bahar Daar tahe meeshaa nafxanyaa tahe Oromiyaa diigu
ummata keenya balleessu muratee isaafillee gaarii miti seenaa isalleef gaarii miti yoo dandahe kanarraa dhaabbachuu isa barbaachisa biltsiginnaan isa maddii jiran kun har'aan tana harka dhawaniif boru ganama yogguu inni rakkoo seene warri dura isa abaaru badii tana cufa kafide kana jedhanii akkuma amma garagalanii TPLF abaaruu turanitti zamana dargii Haile Sillaasee abaaruu turan zamana wayyaanee darge abaaruu turan laal aaduma biyyaa taatee bara obboleessa kiyya mootummaan dhufti cuftinuu kan maduraati abaaran nuti maal balleessinillee namni baratu hin jiru Abiyyi Ahmad namtichi jedhaniin tanallee barnoota arkate afaan Amaaratti namni gattaa'ee yaadee badirraan jiru jedhee yaadu nama san dandahullee miti siifin gabaabsaa gama kiyyaan fitadde yoo ummanni keenya jabaate liidaroonni Oromoo kayidhaa jiran Joowarii Baqqalaa cuftinuuhu nama hedduu cuftinuuhu bahuu danda'an yoo ummanni keenya jarri kun sagalee teenyaa bahuu qaban yoo jedhan yoo sun tahuu baate ummanni keenya filmaata as deemu kanarratti abadan qooda fudhachuun qaban maaliif odoo liidaroonni Oromoo mana hidhaa jiranu maaliif eenyu filan gabrummaa ifirratti fa'uu deemani biltsiginnaan gabrummaa akka haareetti ummata keenya irra fiddiimi tanaa jecha sagalee takkaan jara kana nuu baasa yoo kana baasuu baatan nuti waan goonu beena amma lallabuu isaan hin barbaachisu yogguu yeroo saggeesse cufa dhufanii ganda cufa keessa deemanii qawween nama baasanii nama filchisiisan biltsiginnaan harka qullaa Oromiyaa keessatti akka haftu filmaata tokko malee akka haftu ummanni keenya waan biraa yoo dadhabe tana godhuun dirqama isaaniiti yeroo jiraatan irratti qophaa'uu isaan barbaachisa liidaroonni keenya bahanii qooda fudhan isaan bahuu baatan hin jirtu. Hayyee Profesar Muhammad Hassan egaa yeroo nu daangesse qophii keenya kanumaan raawwannaa yaada bal'aa nu hirtaniif hedduu galatoomaan jedharra deebi'e. Atilleen hedduu galatoomaa rabbi isin haa gargaaru jabaadhaa sagalee ummata keenya odoo OMN hin jiraachuu baatee bara ummanni keenya rakkoo ajaa'ibaa keessa jiraata sagalee tahee nama du'u nama rakkatu nama gubatu ka dhageessisu kana jabaadhaa ummanni miidiyaa hin qabne ummata ija hin qabne ummata gurra hin qabne namni keenya akka wal dhagahu tanaa jecha rabbi isin haa gargaaru jabaadhaa galgalaa ganama nama xiqqaa taatanii rakkoo meeqa keessa sagaleen ummata keenya haa dhagahamtu godhuu keessaniif hedduu galatoomaan jaarriili tanuma dhugaatiin siin jaa. Hedduu galatoomaa gaa isinis boordii OMN keessa yeroo hedduuf tajaajila kennaa turtanii ammas yaadannu maddii jirtu yeroo hundumaa hedduu galatoomaan jedha Profesar Muhammad Hassan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenyaa dhimmoota gurguddoo irratti marii Profesar Muhammad Hassan wajjin goone kanuma raawwanna. Amma ammaatti kan si wajjin turre ani Dajanee Guutamaa gama teeknikaatiin Adel Usmaan ture sagantaa biraatiin walitti deebina nagaan nu tura.